namni biyya South Africa dhaqe magaalaa Johannesburg bakka naannoo ummanni adii qubatu jira gurraachi yoo keessa bahe shuguxiidhaan mataan dhahamee ajjeefama hagar'aatti. Wantoota silaa qabeenya osoo itti fayyadamanii gara qabeenyaatti jijjiirame hiyyummaa Afrikaa irraa kaasu keessaa Afrikaan qabdu keessaa tokko laggeeni. Lagni guddicha Afrikaa keessa jiru tokko laga Kongooti. Kongoon laga addunyaa keessaa baay'ina bishaanii qabaachuun laga Amaazonitti aanu Kongoo keessarraa bahee biyyoota Afrikaa hedduu keessa qaxxaamuree garba Atlaantikitti dhangala'a. Bishaan kun gadi fageenyi isaa iddoo gariitti meetira 220 gadi fagaata jedhama. Baay'ina bishaan laga kana keessa jirurraa garba Atlaantikitti ho'ita dhangala'u bishaan kun kiiloomeetirii hedduu dhandhama sooqidda bishaan baharaa jijjiiree gara bishaan mi'aa jireenya ilma namaatiif ta'utti jijjiiree jedhama baay'ina garba Atlaantikitti ho'ita bu'u. Bishaan Kongoo keessa dhangala'u. Bishaan kun osoo gara humna ifaa elektirikaatti jijjiirame Afrikaa guutuu harka sadi keessa harki tokko Afrikaa guutuu mana Afrikaa keessa jiraatu ilma namaa biliyoona 1.4 jiraatu kana hunda isaa golaa fagicha isaa ibsa jedhama. Garuu harki guddaan lammiin Afrikaa keessa jiraatu dukkana keessa jiraata hagarraa ibiddaa fi aararraa achi siquu hin dandeenye. Akkuma biyya keenyarraa qabdanii beektanitti jechuudha. Bosonni somba Afrikaa jedhamu bosona Kongoo ka jedhamu bosona guddicha ardiin tun qabdu keessaa bosona Amaazonitti aanee bosona naannoo bosona daggala rooba ka dhoqqee fi hafuurri isaa urgaa'u ka sagalee mukaatii fi bineensota gurra keetiin dhageettu. Somba Afrikaa kan dhikkisu jechuun beekamu Kongoo keessatti argama naannoo bishaan laga kanaatti. Kun hundi osoo gara diinagdee fi oomishtummaatti jijjiirame Afrikaa beelaa fi dukkana keessaa baasa jedhama. Qabeenya kan hunda osoo qabdu Afrikaa maaltu hiyyoomse? Kuni qabxii gara sadaffaa nu ceesisa. Afrikaan qabeenya hagana gahu osoo qabdu maaliif hiyyummaa guddaa kana baadhatte? Afrikaan badhaasa rabbiin uumamaan lafa ishee badhaase jalaa fi gubbaan bal'inaan osoo qabdu maaliif sanduuqa sadaqaa addunyaa taati? Har'a saaxinii sadaqaa jedhamuun yookiin sanduuqa deeggarsaa jedhamuun beekamte addunyaa biratti. Ni hiyyoomte moo irratti hojjetame hiyyoomfamte Afrikaan? Wantoota Afrikaa hiyyoomsan keessaa tokkoffaan qorannoo addunyaatii fi hundi keessanillee beektan koloneeffannaadha. Biyyoota Afrikaa keessa jiran keessaa biyyi haleellaan kaballaan dhiitichi koloneeffannaa hin dhaqqabin biyya lama qofa. San keessaa biyya teenya Itoophiyaadha. Itoophiyaanis waggoota 3 hanga 4tti jidduu kanatti koloneeffatamtee turte garuu cabsite ofirraa baafte. Koloniin Afrikaa haguuge kun wayita dhufee biyya tokko qabatu. Kolonii Ingilaand biyyoota gara hedduu of jalatti cabse. Kolonii Faransaay ka Ingiliiz waggoota 100 lakkaa'amu Afrikaa irra gattaa'e biyyi tokko wayita dhufee ardii tokko koloneeffatu biyya san ijaaruufi miti. Summi isaa achitti gatuufi biyya san koloneeffatuuf jalqaboonni ati gochuu qabdu ummata afaan tokko haasawu ummata aadaa fi duudhaa tokko qabu bakka lamatti murtee walitti garagalchuu qabda. San malee umriin keessi hin dheeratu. Waraana keessoo umtee ufumaa biyyi dur garaa tokko ilmaan biyya tokko akka jarri daaraa wal godhan goote humna isaanii cabsuu qabda. Jalqaba koloniin dhufee biyya tokko qubachuuf wantoota kana gochuu qaba. San booda ilmaan biyya sanii akka jarri barumsa bu'aa qabu hin baranne gochuudhaan barumsa ijarraa haqu. Barumsa zulmii fi cunqursaa guddicha duudarra fe'ame kana akka jarri ofirratti argan hin goone. Barumsa qafoo ka keessa isaa duwwaa baarmeedha barsiisu. Koloneeffannaan barumsi sirna akka hin baratamne godha. Lammiin biyya sanii bakka lamatti akka adda fottooqee adda citee wal lolu godha. Hadiida baaburaa baasanii biyyoota addunyaa hedduu wal qunnamsiisu. Sistema xayyaaraa baasanii biyyoota addunyaatti wal qunnamsiisa koloniin.
biyya san guddisuuf osoo hin ta'in albuudaa fi qabeenya biyya sun qabdu fe'ee dabarsuufi. Akka fakkeenyaatti koloniin biyyoota addunyaa cabsuu keessatti biyyoota Afrikaa cabsuu keessatti lammiiwwan duuti cite keessaa tokko Suudaan seenaa keessatti Suudaanii yoo fudhanne Somaaliyaa yoo fudhanne akka fakkeenyaatti kaasuu dandeenya. Koloneeffannaan yoo ka'ellee summiin isaa dhiiga ummata sanii keessaan ba'u. Ummanni bakka lama cabee wal lolaa ture yoo koloniin irraa ka'ellee dafee araaramee foon tokko ta'ee deebi'uuf waggoota dheeraatti fudhata. Sababa kolonii hayyuu biyyaa baqata. Beekaa biyyi qabduttu biyyarraa deema. Waan kolonii san yoo hiqee baluu dide ni ajjeefama. Ilmaan biyya koloneeffattee santu dhufee cirriiqatee aanan dhugaa. Abbaan lammiin biyya sanii horii ta'ee biyya san keessatti gabra namaa ta'ee waardiyyaa balbala eeguu ta'ee hafa. South Afrikaan laffaatii fi dadhabbii gooticha addunyaa kanaa Maandeellaan biyya saniif jedhee waggaa 28 biyya san keessatti cabe. Achi bahee hamma ta'e irraa haqeen har'allee koloniin sun guututti nafa South Afrikaa keessaa bahuu dadhabde. Namni biyya South Afrikaa dhaqe magaalaa Johannesburg bakka naannoo ummanni adii qubatu jira. Gurraachi yoo keessa bahe shuguxiidhaan mataan dhahamee ajjeefama hagar'aatti. Koloniin ka'ullee summiin kolonii biyya san keessaa hin bahu. Magaalaa Cape Town xarafa South Afrikaa daangaa yoo gadi buutu biyya ummanni naannoo ummanni adiin jiraatuu fi ummanni gurraachi jiraatu jira. Kun mana caraqaa beetii jedhan mana dulloomee caccabe keessa tiisisa wajjin jiraata. Gamatti yoo achi ilaalte manneen adii jannata fakkaatus magaalaa Cape Town keessa jira. Koloniin hanga gaafa jiru san qofa biyya nyaatu summi inni achi dhiisee deemu dhiiga ummata sanii keessatti hafee